Hayyee hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalalaa nagaan waaqayyo isiniif haa baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kooti isiniin jedha. YouTube kiyya warri haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Video kiyyas like gochuu hin dagatina isiniin jedha. Akkuma seentanii like godhaa. Inni kan biraa jechuudha yaada har'aan isiniif fidee dhufe. Yeroo baay'ee waanuma ta'aa jirudha garuu wanta nama gaddisiisudha mooti. Yeroo baay'ee maallaqa kan namarraa nyaatu dhiira jedhama, dhiira nama gowwoomsaa maal jedhama. Garuu amma immoo dubartii ta'eera jechuudha. Dubartiitti jijjiiramaa jira jechuudha. Dhiirris yaa haaluma hiriyaatiin jaalalaan namatti dhiyaateetu isa booda wal kaaduu wal ganuun maallaqa walirraa nyaachuun dhufa jechuudha. Karaa warra dubartootaas jechuudha. Karaa warra dubartootaas sababa hiriyummaa walitti dhiyaachuudhaan hojii waliin hojjechuudhaan mana ijaazaa tokko waliin jiraachuudhaan baay'ee walitti dhiyaachuun hin dhufa. Erga walitti dhiyaatame immoo wal jaallatu wal jaallanaan immoo wal amanu. Adeemsisa akkanaa jechuudha. Dhiirris akkanumadha. Dhiirris wal baruu walitti dhiyaatu hiriyaa walii ta'u jaalallee walii ta'u isa booda wal jaallatu wal jaallannaan immoo wal shakkuun hin jiru wal amanuu jechuudha. Dubaroonnis akkana warri hiriyaa walii ta'anii dubaroonni baay'ee warri walitti dhiyaata waan baay'ee warri walii godhan jiru. Akkanuma faallasamu waan baay'ee warri walirratti godhanis jiru jechuudha. Kanaaf mucayyoo kanarra wanti ga'e dhugaa baay'ee na gaddisiise. Otoo mucaan kun maatii qabaatte illee humaa miti osoo haadha fa'aa qabaatte keessattuu baay'een gaddee jechuudhaan haadhallee hin qabu, iddootti galullee hin qabu, tiraanspoortiillee hin qabu, amma galmaa hin jira, tikkeettiillee waan ittiin kutadhu hin qabu jettee Beeruutii galmaanii galuu natti fakkaata. Akka sanatti biyya sanatti warri ala hojjetan galmaaniitu yeroo dabareen isaanii gahu galu jechuudha. Saawudiin illee duraan akkanuma ture haqanii galmaanii guyyaama tokko yookaan guyyaa tokko guyyaa lama keessatti galaa turan dura osoo barreen badiin jechuudha. Amma mucaan kun akkanadha. Galmaa'in jira galuu fi tikkeettiillee waan ittiin kutadhu nan dhabe jettee maallaqa garuu kan waggaa lamaa fi ji'a jaha hiriyaashii bira kaawwatte hiriyaashii biyya galtee dhokattee biyya galtee yeroo bilbiltumu maallaqa maaliin irraa qabda jetteetu jalaa dhorkattee harkaa fudhattee jalaa saamtee jechuudha. Maallaqa waggaa tokko waggaa lamaa fi ji'a jaha. Mucaan kun Beeruut keessa kan isheen hojjette dhugaa waaqa Beeruut biyya badaa maallaqa illee hin qabne damoosni isaallee badaa miti jedhama. Jireenyi isaallee guddiidha jedhama. Jireenya akka sanaa keessatti maallaqa waggaa lamaa fi ji'a jaha jechuun baay'ee ulfaata. Egaa isheen haadha hin qabdu mucaan kun maatii hin qabu jetteetti walumaa galatti namoonni baay'een maatii warri hin qabne jiru. Warra haadha isaanii bichaa beekan jiru. Oddoo biraa fagoorraa dhufanii warri bakka tokko maatii isaanii qomoo isaanii sanyii isaanii keessaa fagaatanii iddoo wayiitti badanii achitti kan ilmoo godhatan jiru. Isa booda maatii isaanii warri wallaalan jiru. Mucaan kun amma haadha hin qabu maatii hin qabu jetteetti. Duraan illee gara biyyaatti ergachuudhaaf haadha hin qabdu maatii hin qabdu. Kanaaf jecha maallaqa ishii yeroo madaamirraa fudhattu raatiba ishii hiriyaashii kanatti kennatti. Hiriyaashii kun akkamitti isheedhaa ol taate yoo jettan isheen xinnoo isheerra jabduudhas abbaa warraallee qabdi jechuudha. Dhiirsallee qabdi jechuudha. Biyya sana keessatti gaa'ila dhaabbattee qabdi jechuudha. Mucaan kun immoo ishee faana sirriitti walitti dhiyaattee ishee faana nyaattee dhugdeetti ishee bira maal jetti bakka yeroo baatu yeroo maal jettu ishee biradha. Kanumaani araba bira maallaqa kaawwachuurra araba bira kaawwachuunis baay'ee ulfaata. Yeroo baay'ee of harka yoo kaawwatanis baay'ee rakkina. Bakka mucaan kana sodaa isheen kun natti aanti hiriyaa kooti biyya kooti lammii kooti qomoo kooti jettee ishee bira maallaqa kuufachaa turte. Boodarraa maal gooti seetanii gara biyyaa deemuufanii garuu maallaqa kee isatu sii kennaa jettiin abbaa manaashiitiin. Yaa abbaa manaashii sin beeka waan ta'eef haati manaaf abbaa manaa tokkuma jedhamu miti. Abbaa manaa sin beeka gaa isheen akka bira kaawwattu illee isheen akka ishee biraa hiriyaashii taate maal shii taate illee ni sin beeka. Birrii kee maallaqa kee sii kennaa nan deema jettee isheen gara biyyaa dhufte jechuudha. Isa booda isa eessatti argiti miti.
isa maal gochi mana isaas dhaqxi erga isheen saafarte maal gochi qe'ee namaas dhaqxi miti bilbilaan yeroo gaafattu dhugaa waaqaan bilbila sagalee ishii voice ishii dhageera yeroo voice ergitee fi gaafattu maallaqa maaliin irraa qabda jettee yeroo isheen gaantee sayyuu arrabsitu jechuudha dhugaa waaqa namni garuu waggaa kuma meeqa jiraachuuf akkana ta'a birriin ammoo waggaa 2 jaachuun baay'ee ta'eef osoo hin taane adeemsi isaa garuu baay'eedha birrii waggaa 2 jaachuun bara isaatu baay'ee osoo hin taane akkamitti akka hojjetamee dhufe baay'ee nama dhibachuudha sanuu mucaan kun dhukkubsattuudha dhukkubsachaadha kan isheen hojii kana hojjettee maallaqa kana walitti qabattee dhugaa waaqanna galmoofteettis immooti gara biyyaatti galuudhaaf isumaanillee tikkeettiillee waan ittiin kutadhuun qabu abadan maallaqumtillee na harkaan jiru jette akkamitti namni lammii isaarratti hamma kana hojjeta namni hiccitii kee beeku tokko keessa kee beeku tokko haadha dhabuu kee kan beeku tokko namni walitti dhiyaateera taanaan hiriyaadha taanaan seenaa walitti hima waan keessa jiru hundumaa walitti hima waan dabarse walitti hima isheen garuu osoo kana hundumaa beektu haadha akka hin qabne akka baay'ee miidhamtuu taatee sanuu dhukkubsachaa akka hojjette osoo beektu maallaqa mucaa kana jalaa fudhattee kaadde seeraan gaafachuu hin dandeessu humaan gaafachuu hin dandeessu akkanumaan itti kennite darrasanyii hin qabdu amanamummaadhumaan ishee bichaa gidduutti itti kennattee biratti seebii godhachaa turte bakka hin qallaxe jechuudha birriin ishee kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha namni bakka foonuma namaa nyaachuuf ija nama keessaa baasuu fi namni tokko akkamitti ana biyya arabaa hojjedhe obboleettii koo biyya arabaa hojjette akkamitti miidha dhugaa waaqa dhuguma jechaan jira bar akkamitti akka dadhabame fidamu osoo hin beeku akkamitti akka hojjetamu osoo hin beeku maallaqittiin sun akkamitti akka saree ta'anii fidan nama ijoollee xiqqoon ijatti nama tuftee osoo nyaatiin dadhabdeetta fayyaa qabdaa waa'ee koo tokko aramni osoo hin beekin hojjedhu bicha shuqul bicha yalla bichaadhaan birrii dhufte kana namni akka koo biyya sana beeku akkamitti maallaqa nyaata dhugaa waaqa mee warri biyya keessaallee hamma kana hiccitiisaa hin beekanii waanuma salphaatti argamutti fakkaata mooraalii dhumaan waan argamutti fakkaata bakka fataa jedhamee hojjetame waan birrittiin argamu fakkaata yeroo sagalee keessan dhagahanii yeroo suuraa keessan dhagahanii jireenya bareedaa jiraattanii isinitti tolee bakka yeroo as babbareeddanii as dhiyaatan kaameeraanis nama bareechaa biyyi sun bishaansaas nama bareechaa keessi garuu kan biraadha kana yeroo arganii titolee jira itti fakkaata warra keenyatti maatii keenyatti jechuudha garuu namni tokko dubartii taate jireenya biyya arabaa argitee akkamitti obboleetti ishee miti dhugaa waaqa sanuu nama haadha hin qabne dhugaa waaqa nama haadha hin qabne ko sirriitti addatti ilaalcha qaba bara haadhaaf abbaa warra hin qabne jedhee mootummaan nu gargaaramu kan mootummaan haadhaaf abbaa warra hin qabne ragaa qabalee bakka jiran ganda isaanii ragaa hin baafatu dhuguma haadhaaf abbaa akka hin qabne sabooda waan hundumaa bilisa fayyadamu isaan bakka itti namoonni kaan kaffalan hin kaffalan mana barumsaa bilisa mana yaalaa bilisa waan baay'ee bilisa tajaajilamu sababni isaa haadha hin qabu abbaa hin qabu nama isa gargaaru hin qabu mucaan kun amma sayu biyyatti dhufaa jirti gara biyyaa dhufaarti yoo biyya dhuftu maal ofaa gootu achi amma tikkeettiillee waan kaffaladhu jettee miidiyaa irratti namoonni akka gargaaraniif gaafachiifachaa jirti jechuudha eshi tikkeettiin kutamee fi gara biyyaa innaa dhuftu mucaan kun biyyuma keessa olii gadi iddoo ta'e fira barbaaddachuuf nama barbaaddachuuf illee maaliin deemti akkamitti hin yaadduuf dhugaa waaqa dubartii taate akkamitti biyya arabaa hojjette akkamitti waggaa 100 meeqammoo jiraatti birriin amma waggaa 2 fi 6 kun maal isheedha godha waan konkolaataa bituuf hin danda'u mana ijaaruuf hin danda'u birrii beeruutidha Yerebesma waaqayyo sodaatan maaltaa yeroo tokko waaqa nama sodaachoo baatan humaa sodaachoo baatan waaquma nama uume lubbuu keessa kaa lubbuu kana nakiyaa fuudhuu danda'aniitu waaqa ofirratti sodaatanii dhugaa waaqa maallaqni nama baay'ee na cinqa maaliif akka ta'e hin beeku namni illee maallaqa yoo na bira kaawwate akkanumaan na cannaqa dhugaa waaqa na cannaqa
yeroo tokko warqiin beektu warqiin maallaqa inni irratti ergatte kan YouTube jechuudha. YouTubein yeroo jalqaba kaffaluu fi maallaqa YouTube ishii akkaawuntii korratti ergatte. Amma maallaqa sana na harkaa fudhattutti dhugaa waaqa hinuman cinqama yeroo hundumaa jechuudha. Akkaawuntii korra jira waan ta'eef akkaawuntii tokkumaan qaba. Akkaawuntii maallaqa kootti dabalamee waan jiru na dhiphisa waaqa yeroo hundumaa na cinqa maallaqni sun. Haga isheen biyyee galtee maal jettee na harkaa birrii ishii fudhattutti dhiphachaan ture. Yeroo dhuma isaa maallaqa isheen harkaa fudhattu dhugaa waaqa nan gammade. Bakka maallaqni namaa dhugaa waaqa wanti kan namaa ta'e hundumtu nama nyaata boqonnaa namaa kennu bakka kan ofiitiin osoo waaqa galateeffatanii kan keessii barakata. Namni waan namaa nyaachuu bare garuu waan namaa yoo nyaachaama oole malee itti tolu maqaa gooftaatiin. Kanaafu kana sinitti haasawuun koo maaliif seetanii oduuma odeessuuf osoo hin taane namni akkanaa jira ammallee jechuudha. Namni akkanaanii wal amanee wal jaallatu ala hojjetanii waan baay'een jira jechuudha. Waan baay'een jira warri wal jaallatan maallaqallee walii liqeessanii hojjetan maallaqa walii ergisiisan maallaqa waan baay'ee jira. Maallaqni garuu waan baay'ee nama lubbuu namaa hin baasti addaan nama baasti waan baay'ee gooti. Kanaafu amanuu isaa bakka sireesi bakka birrii maallaqa kee as keessatti baattattee deemuu hin dandeessa. Kan Beeruut fa'ammoo doolaaradha waan ta'eef hin baay'atu doolaaradha. Maallaqni Beeruut doolaara miti yoo dogoggoruu baadhee hin baay'atu jechuufan jedhe. Kanaafuu yaa jalqaba dogoggora hundumti keenya illee nuu hin galu yeroo biyya Arabaa deemne ofuma keenya laxxannee deemne pirii waan godhamu tokko hin goone jechuudha. Buukii baafachuu maal kana osoo qophaa'ee deeme namni hin rakkatu ture. Amma garuu waan hundumtu barumsi onlaayinii irra jira waan ta'eef onlaayinii irraa baratama waan hundumtu waan ta'eef buukii banatee deemuu danda'a namni. Firas yoo dhabe warra maatiillee yoo dhabe namuma ormaa birayyuu dabtaritti kaa'ee deemna namni sun dhaqee irratti galmeessisiisa baasuu hin danda'u irra. Amma kana siniin jedha of eeggachaa deemaa. Baay'istanii wal amanuun keessattuu dubartiin immoo baay'ee rakkistuudha yoo walitti kaate baay'ee hamma lubbuu wal balleessitu qoricha walii laachuufaa kana fagootti waan ta'eef dubartiin baay'ee walitti kollaapsii yoo taate isa booda garuu rakkoon gidduu isaaniitti uumame taanaan dubartiin akka tasaatti waliin dhiistu akka keessaa tokko hammaattuu ta'uu dandeessi. Kana siniin jedha hordoftoota YouTube chaanalii kiyyaa. Wanta maallaqaan wal qabatu kana dhiiras haa ta'u dubartii sirees maatiidhaallee sireesii ta'uu qabdu of eeggachuu qabdu. Dura amantanii jaallattanii itti kennitanii boodarra immoo boo'uu iyyee waan ittiin galuun dhabee na nyaatame sanaa hiriyaa koo turte wajjin nyaannee dhugnee mana tokkotti galaa turre uma faayidaan qabu. Kana siniin jedha of eeggadhaa baay'istanii dubara akka keessanii hiriyaa keessan baay'ee jaalladhaa garuu maallaqaan walitti hin qabsiisinaa jireenya keessan amantanii maallaqa bira kaawwachuu maallaqa kanaan maal keetti naa ergiti hiriyaa keetti naa ergi abbaa keetti naa ergi warra keetti naa ergi lafa naafaa bitan warra kanaallee jiru jechuudha dhugaa dhageen jiran nama hiriyaa ishiitiin isheen hiriyaa qabdi. Hiriyaa dhiiraa jechuudha. Karaa hiriyaa dhiiraa ishii lafa kan bichisiifatte illee dhageera. Lafa kan bichisiifatte dhageera. Dhuma isaa garuu hin beeku. Akkamitti akka ta'u yaa isheen achi jirti kan bitamu maqaa nama sanaatiin boodarra garuu maaltu akka uumamu waaqa beeka. Waan akkanaafaa jira jechuudha. Cal jettanii namuma waan amantanii waan jaallattanii waan walitti dhiyaatanii fi kun baay'ee dogoggora dhugaa waaqa. Namni sun yoo sirrii ta'e qajeelaa ta'e umarratti nama sanaaf waan hundumaa kenne gaarii garuu boodarra rakkoo uumna humaa gochuun hin danda'amu. Isheenis hin kaaddi yeroo sana hin beeku ani duraanatti fakkaateetu jechuu dandeessi. Kanaaf karaa abbaa kee, karaa haadha kee, karaa obboleessa kee an nama waan hin qabneef, an haadha waan hin qabneef, an abbaa waan hin qabneef, an obboleessa waan hin qabneefi ati immoo namoota qabdaa, ati obbolaa qabdaa, abbaa qabdaa, karaa isaanii lafa naa bichisiisi, karaa isaanii mana naa bichisiisi, karaa isaanii maal naa bichisiisi. Booda riiskii adagaa keessa galtu dhugaa waaqa adagaa keessa galtu jechuudha. Kana waan akka kana dhiisaa. Baqa maallaqamna keessan of biratti kaawwachuu yookaan ergachuu akkaawuntii warri baafattanii qabdan immoo
warri maatiin keessan isin jajjabeessan maatiin keessan isinii hojjetan waan isin jettan isinii raawwatan immoo maatii qabdu. Kanaafuu kana fakkaata viidiyoon kiyyarraa akka of qusattan barattaniif isinii fidee isiniin jedha. Laayik gochuun dagatinaa. Tokkichi gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.